niitoorkiin ala yoo baane yookiin naannoo nuti jirru niitoorkiin hin jiru yoo taate ni bada yoo taate akkamitti viidiyoo hojjennee viidiyoo keenya immoo sagantaa itti goone yookiin iskeejuuliidhaan akkamitti akka inni automaatikaalii yuutuubiin akka inni uummata keessatti waan hedduu murteessaa fi isin gargaaru keessumaa yuutuubaroota hedduu isin fayyaduun isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na hordofaa viidiyoo kana laayikii gochuudhaan walii keessaniif shorgachuu hin dagatinaa. Yaada fi gaafii qabdan immoo koomentii na beesaa isiniin jecha kallattumaan gara viidiyoo isinii qabdan dhufetti waliin dabarra. Kan irraa isin agarsiisu yeroo tokko tokko onlaayiniin yoo baane yookiin immoo onlaayinii irraa baana yoo taate yookiin naannoo niitoorkiin hin jirredha yoo taate akkamitti dursinee iskeejuulii goonee viidiyoo hojjenne tokko wal duraa duubaan torbaniin haa ta'u yookiin immoo guyyaa guyyaadhaan haa ta'u akkamitti viidiyoo guyyaa tokko yeroo arganne hojjenne isa immoo iskeejuulii yookiin sagantaadhaan maxxansinee akka automaatikaalii yuutuubiin ofii isaatiin maxxansu akkamitti akka goonuun isin agarsiisa. Kun faayidaa guddaa lama qaba. Inni jalqabaa ofii keenya bilbilli keenya ibsaa yoo cufe ofii isaatii yuutuubiin automaatikaalii otoo nuti ofii keenya sana hin ajajin ofii isaa nu maxxansa. Kun akka bilbilli keenya cufaa ta'u niitoorkiinis badu salphaatti yuutuubiin keenya akka nu jalaa dadhabaa hin deemneef hedduu nu gargaara waan ta'eef mala kanatti akkasiin fayyadamtanii isiniin jedha. Keessumaa namoonni naannoo niitoorkiin hin jirre yookiin naannoo ibsaan hin jirretti galtan dursitanii torban firii qabdan viidiyoo keessan yuutuub irra keessanii yuutuubiin immoo automaatikaalii ofii isaatii isiniin maxxansa. Kanan isinitti agarsiisa. Kallattumaan akkaataa itti waan kana sirreessitanii isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti fakkeenyaaf aappii yuutuubii keessa seenetan jira. Aappii yuutuubii keessa seenna yookiin anamma kallattumaanan karaa kiroomii yookiin biroozariidhaan sirreeffachuu dandeessu. Kiroomii yookiin biroozarii jechuun karaa kanaan yookiin kiroomii kanarra xuxxanii yuutuub istiidiyoodhaan fayyadamtanii yeroo poosti gootan gochuu dandeessu. Akkasumas immoo appilikeeshinii YouTube Studio yookiin immoo Yeti Studio jedhu kana fayyadamtanii sirreessuu dandeessu. Ani garuu kallattumaan YouTube isa normaalii irra kilikii godheen YouTube karaa YouTube normaalii maxxanseen isinitti agarsiisa. Bakka YouTube keessa seennee bakka iddoo kanatti kilikii goonee viidiyoo qopheeffannee sana fidanna. Viidiyoo kana anamma torbanoota dhufu keessa waan naannoo niitoorkii hin jirreef maxxansuu barbaadetan jennu. Fakkeenya isin agarsiisuufani isinitti agarsiisuufani. Fakkeenya viidiyoo sana irra kilikii goonee viidiyoo keenya fudhannee deebina. Ida'uu xunneen booda. Idda viidiyoo keenya fidanneen booda viidiyoo akka kanatti fidanneerra tambileen isaas qopheeffanneerra tambileen isaa irraan galchaa jechuudha. Waan hunduma isaa xumuruutu narra jiraata. Waan hunduma gaafa isin jedhu tambileen yuutuubii keenya viidiyoo keenya diskiriipshinii viidiyoo keenya waan marayyuu toora galfannee sirreeffachuu qabna. Viidiyoon ani maxxansuu barbaade kun waa'ee AI waan ta'eef tambileen kanan irra galchuu barbaade AI maali kan jedhu kana irra galchuu barbaadeef dan jedheen irra galchaa jechuudha. Tambileen qopheeffadhe. Amma yuutuubii kana irratti maxxansuudhaaf viidiyoo kana tambileen isaa qopheeffadhee mata duree isaallee iddoo kanatti nan barreessaa jechuudha. Mata duree keenya ni barreeffanna. Akkuma waan maxxansinutti mata duree keenya barreeffanna. Fakkeenyaaf waa'ee AI ibsuudhaaf yookiin barsiisuuf viidiyoo kana hojjedhe waan ta'eef akkaataa fayyadama AI jedheetan asirratti barreessaa. Akkaataa fayyadama AI jedheen asirratti barreessa. Kan amma Ingiliffaanis Oromooffaanis barreessuu dandeessu isinni ani isinitti agarsiisuufani. Amma mata duree isaa barreeffadheera. Itti aansee amma siimoor iddoo kanatti kilikii gooneti. Diskiriipshinii isaa barreeffanna. Diskiriipshinii isaa akka barbaadanitti barreeffattu jechuudha. Waa'ee viidiyoo keessanii kan ibsu diiteelii asitti barreeffattu. Akkasumas barreessitanii kaatanii koppii gochuu dandeessu. Akkaataa fayyadama AI jedhee ammallee waan barreesse rakkoo takka hin qabu. Akkaataa fayyadama AI jedhee waan barreesse rakkoo takka hin qabu jechuudha. Akkaataa fayyadama AI jedhee warreen kanaan wal fakkaatan haashtaagii fayyadamee as jala galchuu nan danda'a. Akkasumas telegiraamii kiyyaa liinkii isaa waan hedduu as jala galchuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf isin diiteelii iddoo kanatti diskiriipshinii viidiyoo keessanii barreeffattu. Amma diskiriipshinii barreessira haa jennu sitti agarsiisufanii booda irra deebi'etan editii godhaama sitti agarsiisufanii pileestoorii viidiyoo keenyaa illee asirra kilikii goonee sirreessina. Iddoo kanatti sirreessineen booda viidiyoo kana guyyaa ittiin onlaayinii naaf haa ta'u barbaanne sana sirreessuudhaaf gubbaa kanatti as deebitanii fiizibil iddoo hedduu kanatu jira. Fiizibiliin amma paabliikii irra jira. Iddoo fiizibil jedhu kanatti kilikii goona. Iddoo viizibil jedhutti kilikii gaafa goonu fuula kana nu baasa. Dootiiwwan arfan kanatu jira. Inni tokkoffaa paabliikiidha. Inni itti aansu member onliidha. Inni kaan unlistedidha. Inni kaan immoo pirifeetidha. Sadan arfan kanatu jira. Arfan kana keessaa kan ani barbaade osoo nan onlaayinii irra hin jirre ta'aadha. Otoo nan immoo bilbilli koo cufamee jira ta'e, otoo niitoorkiin bilbila koo irra hin jiru ta'e, yookiin immoo osoon daataa bilbila koo keessaa hin qabu ta'e, yeroo dhumaan daataa argadhe yookiin yeroo dhumaan bakka waayifaa dhaqee amma iskeejuul qoreen qopheeffadha jechuudha. Yeroo viidiyoon kun poosti ta'utti
bilbilli koo online irra jiraachuu banaa jiraachuun waan ilaallatu takkallee hin qabu jechuudha. Automaatikaalii YouTube'n ofuma isaatii guyyaa sana online nuuf godha jechuudha. Kanaaf iddoo public jedhu kanatti kilikii goonee kaanee jala kana dhufna. Jala kana gaafa dhuftan schedule kan jedhutu jira. As Ingiliffaan schedule SCH jedhee schedule kan jedhu kanatu jira. Iddoo schedule jedhu kanatti kilikii gootu. Amma waan biraa takkallee hin tuttani. Waan biraa takkallee hin tuttani. Dhuftanii public kan jedhu kana jala isaa dhuftanii iddoo schedule jedhutti kilikii gootu. Iddoo schedule jedhutti kilikii gootaniin booda akka kanatti isinii fida. From private to public jedha. Amma namni in argu viidiyoo kana. Amma gaafa guyyaan kun ga'utti. Guyyaansaa, sa'aatinsaa, daqiiqansaa hanga ga'utti viidiyoo kana namni in argu. Kanaaf amma fakkeenyaaf har'i maarchii 13. Har'i maarchii 13 irra jira akkuma argitan kun maarchii 12 irra jira. Har'i maarchii 12 Tuusdeedha jechuudha. Tarisdee maarchii 12 2016. Kanaaf ani hamma guyyaan itti maxxanfamu yoom akka maxxanfamu dursee murteessuun qaba. Amma gara isaatti haa deebinu. Amma akka kanatti jira. Maarchii 13 bara 2016 sa'aatii 12 AM local time jedha. Amma sa'aatii keessan dursitanii arreenjii gootu. Fakkeenyaaf har'i guyyaa kamisaa yoo ta'e, fakkeenyaaf viidiyoo kan amma guyyaa kamisaa kanan isinii waraabaa jira jechuudha. Galgala kanan isinii waraabaa jira. Viidiyoon kun kan inni akka inni gadhiifamu barbaade qidaamee ganama haa jennu yookiin immoo sanbata haa jennu. Sanbata yoo ta'e asirra kilikii gooneeti. Fakkeenyaaf har'i 13 yoo ta'e boru 14 ta'a. Qidaameen 15 ta'a. Sanbanni yookiin dilbanni 16 ta'a. Qidaamee gad dhiifamu yoon barbaade 15 irratti kilikii godheen 15 irratti kilikii godheen 15 irratti kilikii godheen jala kana dhufeen okay godha. Dursitanii isa guyyaa isa kana sa'aatii isaa saddan baasa. 12 AM 12 PM yookiin sa'aatiin barbaade. Fakkeenyaaf ammaani sa'aatii 12 PM jechuun AM jechuun halkan keessaa akka inni hin taane fakkeenyaaf amma 10 irra jira jechuudha sa'aatiin hamma halkan keessaa kan waraabaa jiru. Sa'aatii kana sirriitti gara sa'aatii Itoophiyaatti konverti gochuu qabdu akka sa'aatii namni rafiifaa akka gadi isin jalaan dhiifamne. Fakkeenyaaf 12 PM tti gochuu yoon barbaade asumaan PM kanarran tuqa. Yookiin qidaamee galgala keessaa sa'aatii 12 irratti akka inni gadhiifamu yoon barbaade. Akka inni gadhiifamu yoon barbaade 12 PM jedheen asitti kilikii godha. Sa'aatii kana konvertarii fayyadama online irra. Sa'aatii sirrii isaa akka argattanii guyyaa isaanii filattu sa'aatii isaanii filanna kanaan booda okay jennaan. Okay jennee gaafa duuba deebiin akka kanatti maarchii 15 bara 2026 sa'aatii 12 PM local time irratti gadi dhiifama viidiyoon kun. Gadi dhiifama jechuun ani kan hin maxxansu har'aa kan inni online irratti bahee YouTube koo irratti bahee mul'atu gaafa guyyaa 15 ta'a jechuudha. Gaafa guyyaa 15 ta'a. Maaliif anatu guyyacha filate jechuudha. Isin guyyicha akka kanatti filattu. Guyyicha fakkeenyaaf torban isatti taanatu toon ta'e. Amma torban achaan osoo ta'e akkuma kanatti jechuudha. Irra kilikii gaafa gootan akkanatti fida jechuudha. Mala Saturday kan jedhu gubbana jira. Monday, Tuesday, Wednesday jedhee akkanatti Friday, Saturday, Sunday akkanatti jira miti. Isin jimaata akka gadhiifamu yoo barbaaddan yookiin Friday akka gadhiifamu yoo barbaaddani dhuftanii asirraa Friday 20 barbaadan 20 irra gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kana 15 irra kaayaa jennu. Viidiyoon biraas yoo jiraate torban isaa gochuun barbaade geessan 22 irra kaa'a jechuudha viidiyoo biraa yoo taate. Yookiin torban viidiyoo lama gadhiisuun barbaade akkanattan guyyaa tokkoon sa'aatii qoqqoodafi. Kanaan booda okay jennaan. Sa'aatii isaa guyyaa isaa filanneerra jechuudha. Kanaan booda ammallee okay jenneeni gaafa okay jennuuni akka kanatti asirratti jira jechuudha barreeffamee nuu jira. Viidiyoon kun jalqabaati. Viidiyoo lammaffaas yoon qabaadhe hojjetadhe yoon qabaadhe akkuma kanatti ordarii goonee hanga ji'a 6 yoo barbaanne hanga ji'a 1 ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 hanga waggaayyuu viidiyoo qabnu hundayyuu online goone guyyaa tokkicha online goone YouTube'n ofiisaatiin immoo automaatikaalee yeroo yeroodhaan poostii nuuf godha. Inni kun tokkoffaa yeroo keenya nuuf qusataa, lammaffaa immoo YouTube'n keenya akka sagantaa godhatu akka inni sagantaa sirrii qabaatu nuuf taasisaa jechuudha. Mala kanatti fayyadamuun hedduu faayidaa guddaa qaba. Keessumaa namoonni firii qabdan yeroo firii qabdanitti viidiyoo 5 viidiyoo 10 maxxansitanii kaatanii viidiyoon sun yeroo barbaadetti otoo isin online hin jiraatin otoo isin bilbila keessan cufaa ta'ee jiru otoo isin baadiyyaa keessa jirtanuu yookiin neetworkiin lafa hin jirre otoo isin jirtanuu automaatikaalee viidiyoon sun poosti ta'a jechuudha. Dabalataan immoo iddoo set has primary jedhu kanatti kilikii yoo gootan viidiyoon keessan yeroo sana laayifii darba. Guyyaa kana sa'aatii kanatti viidiyoon keessan laayifii akka darbu taasisa jechuudha. Asirra kilikii gaafa gootan. Akka inni laayifii darbu taasisa. Isa from member only to public jedhu kana dhiistaniiti. Isa yoo barbaadan isa kanarra gootu yoo barbaadu baattan immoo irraa kaastu. Garaagarummaan kana gochuu fi gochuu dhiisu kana yoo kilikii gootan viidiyoon keessan kallattii akka waan online darbuutti sa'aatii kana
online irratti mul'ata jechuudha. Sa'aatii kana jechuudha guyyaa kana hanga guyyaa sanaatti garuu namni takka illee arguu hin danda'u. Yoo barbaadan dhiistanii kaatanii kanaan booda gara duubatti baakii goona. Hamma laala guyyaan isaa meeqadha jira? Amma duraan public jedhee jira. Sa'aatiin amma visibilitiin isaa iskeejuulii ta'ee Maarchii 15 2026tti sa'aatii 12 PM irratti gadi dhiifama viidiyoo kana. Kan argaa jiru ana duwwaadha. Hanga guyyaa sanaaf sa'aatii sana daqiiqaa sana gahutti daqiiqaa 5 faana isin jettan daqiiqaa 5 faana isin gadi isin maxxansa isin dhiisaa jechuudha. Public isin godha namni akka argu taasisa. Sanaa asitti garuu namni takka illee viidiyoo kana arguu hin danda'u. Erga kanatti xumurtanii hunduma isaa playlist isaa sirreeffattanii description isa sirreeffatanii hunda dagoo labdaniin booda upload kan jettu kanatti kilikii gootu. Upload irratti kilikii gaafa gootan YouTube'n ni maxxansa jechuudha. Kana yeroo kam gootu wifi fayyadamtanii yookiin daataa fayyadamtanii yeroo daataan keessaa qabdan viidiyoo qopheeffatan hundumayyuu akka kanatti iskeejuulii torban hin gootanii online irra godhachuu dandeessu. Sanaan booda poostii goona jechuudha yookiin immoo uploadii goona. Mala kanatti fayyadamne salphaatti torban tokko keessa viidiyoo hedduu hojjennee viidiyoo barbaanne hojjennee 50 hin taane hojjennee kan waggaa tokkoof nu ta'u yookiin kan ji'a 5 6 nu ta'u orderii goonee poostii gochuu ni dandeenya. Mala kanatti fayyadama. Gaaffii biraa qabaatan immoo komenteelatti barreessaa. Waan isiniif hin galle na gaafadhaa. Haalli itti fayyadama yookiin onlaayiniin iskeejuulii gootaniif maxxansuu akka kana fakkaata. Waan girmaatti na caqasaniif guddaa kabajamaan isin jedha. Nagaan naa tura. Gaaffii biraa qabaatan komenteelatti na beeksisaa. Yeroo gaarii viidiyoo kana laayikii walii keessaniif sheer gochuun dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraan isiniif fidee dhufa. Nagaan naa tura. Yeroo gaarii.